Oduu ijoom magaalaan miira nageenya guutuu misoomaa fi bashannanaan guutamteerti jedhan ministeerri muummee ittaanaa obbo Tamasgeen Xurunaam. Aanaa Bachootti qamadiin jallisii lafa hektaaraa 4170 ol irratti misoomaa jira jedhame. Oduu maddeen laatiin pirezidaantiin Koongoo fi pirezidaantiin Ruwaandaa Kaataritti wal arguun mari'atan. Roobii bitootessa kudhan akka mooltan daawwattoota keenya ETV irraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu sa'aatii kanaa waliin ani Gosaayee Birmajiiti. Oduu ijoo dura aanfanninan eegalam. Magaalaa Baaddaa sochii bashannana hanga daldala gurguddootiin guutamtee argamti jedhan ministeerri muummee ittaanaa obbo Tamasgeen Xurunaam. Magaalattiin ganama hanga galgalaatti hojiirra jirti jechuunis ibsaniiru. Iddoowwan sochii ispoortii ijoolleen hanga ga'eessatti ispoortiin miidhaganiiru jedhaniiru. Istiidiyeemiin idil addunyaa Baahdaaris ijaarsi isaa xumuramaa jiraachuu magaalittii wiirtuu turizimii ispoortii kan taasisuudha jedhan ministeerri muummee ittaanaa obbo Tamasgeen Xurunaa ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniiru. Uummanni magaalaa Baahdaar qaamaa fi sammuun hojii dadhabee haaromsuuf ispoortii wayita hojjetu iddoowwan bashannanaatti yoo bashannanu gaaddisa jalatti haara yoo galfatu qarqara xaanaatti wal argee yoo taphatu galgala miilan yoo socho'u arguun qalbii nama hedduu gammachiisas jedhan ergaa isaanii kanaan. Jiini kun baatii sooma kiristaanaa fi musliimaa ta'uu isaatiin wayita hordoftoonni amantaalee lamaanii gara bataskaanaa fi masjiidaa deeman arguunis kan nama boonsudha jedhaniiru. Walumaa galatti magaalaan Baahdaar misooma ishii saffisaa miira nagaa guutuu keessa ta'uun boqonnaa malee hojii misoomaa raawwachaa sochii bashannanaa fi daldala guddaa keessa akka jirtu hubanneerraa jedhan. Kanatti hedduu gammanneerraa hojii misoomaa eegalaman kanneen irraa ija keenya osoo hin buqqisin qulqullina barbaadamu akka xumuramu hordoffii keenya ibsine itti fufna jedhan ergaa isaaniin ministeerri muummee ittaanaa obbo Tamasgeen Xurunaam. Mootummaan deeggarsa boba'aa birrii biiliyoona 70 ramaduun boba'aa dhiyeessaa jiraachuu deetan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalin himan. Boba'aa liitira tokko irratti akkuma bifa isaatiin deeggarsi birrii 12 hanga 24 taasifamaa jiraachuu himaniiru. Deeggarsi mootummaan taasisu kun hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjechuu kan dandeessu ta'uu dhiibbaa qaala'insa jireenyaa lammiilee irraan ga'uu dandamachiisu hojii duraa mootummaati jedhan. Dhaabbilee elektiriikii baasii ofii isaaniitiin cufuu danda'an ture kan jedhan Dr. Iyyoob uummata Itoophiyaa keessaa immoo 50% elektiriikii kan barbaadu ta'us eeraniiru. Hojimaan investimentii gaarii hin taanee fi hoggansi dhaabbilee qaawwii akka uumamu taasisuus himaniiru. Gaaffii elektiriikii uummanni dhiyeessu deebisuuf sirni faayinaansii dhaabbilee sirreessuu akka barbaachisus hubachiisaniiru. Tarkaanfii elektiriikii lammiilee galii gadhaanaa qaban irratti dhiibbaa uumuu haala hin dandeenyeen raawwatamuu isaas Dr. Iyyoob hubachiisaniiru. Lammiileen hanga kiiloo waattii 50 fayyadamaa irratti daballiin birrii 4 qofa taasifamuu akka fakkeenyattis kaasaniiru. EBC'n iddoo hojii hawwataa fi kunuunsa naannoo irratti hojiin hojjetaa jiru kan baratamuudha jedhame. Daayrektara olaantuu abbaa taayitaa eegumsa naannoo federaalaa Injiinar Lalisee Namee EBC'n koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa daawwataniiru. Sattoota Shoomaa dabalata qaba. Koorporeeshiniin biroodkaastingii Itoophiyaa istiidiyoo sadarkaa isaa eeggate hojjechuun yeroo ammaa qabiyyee irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. EBC kan daawwatan Daayrektarri olaantuun abbaa taayitaa eegumsa naannoo Lalisee Namee EBC'n iddoo hojii mijataa hojjettootaaf uumuu himanii kun ammoo ogeessonis ta'ee hoggansi guddina biyyattiif gahee isaan irraa eegamu akka bahatan gochuu danda'a jedhan. EBC daawwachuu isaanittis gammaduu himaniiru. Studios akkuma laallu ETV
building irra qofa miti invest kan godhe namarras invest godheerra meeshaarras invest godheerra kun immoo qabiyyeef baay'ee barbaachisaadha akkuma beekamu ETV miidiyaa hambiraarraallee waan filatamuuf isaaf immoo namootaaf waa hedduu qabiyyee hedduu gumaachus danda'a jennee yaanna isa qofaa miti naannoo seellee yoo gadeemnu studio qofaa irratti miti kan hojjetamu diidas baamee waa'ee environment waa'ee hambiraas qabiyyee hojjetamuu akka danda'u arguu dandeenye jenneerra baay'ee gammanneerra namni hedduus dhufee daawwachuu qaba jennee yaanna. EBC'n eegumsa naannoo irratti haalan hojjeteera kan jiran Injiinar Lalisee Namee dhaabbileen EBC irraa eegumsa naannootiinis ta'ee iddoo hojii mijaawaa qabaachuu akka irraa barachuu qaban himaniiru. Hojii guddaa gama eegumsa naannootiin hojjetameef waraqaan beekamtii kan kennamu ta'uu himaniiru. Akkuma beekamu eegumsa naannoo nurra jalqaba. Instituutii hundumtu eegumsa naannoo moodeelii ta'ee bahuu qaba. Eegumsa naannoo duudhaa keenya kaalcharii keenyas ta'uu qaba. Isa immoo agarsiisuuf kunoo miidiyaa keenya almost jalqabanii jiru. Isaan immoo warra instituutiif namoonnis dhufanii barachuu qabu. Akkuma argitu kana leekii qaba. Green legacy hedduutu hojjetamaa jira ammas second phase hojjechuuf karoora qabatanii jiru. Kun immoo green legacy jedhamee yeroo tokkoof qofaa kan ta'u ton ta'in sustainable kan ta'e akka hojjechaa jirtu kun immoo moodeelii hedduu isin jechisaa jechuun amana green certification nuti laachaa jirra industriyootaaf amma garuu miidiyaaf illee laatamuu akka qabu yaadaa jirra kanaaf ETV irra jalqabne green certify goone warra naannoo kana jiru oton ta'in biyya alaas dhufanii daawwachuu qabu kan jedhu amantaan qaba. Hojii raawwachiisaa olaanaan EBC Geetinnat Taaddasaa daawwannaan akkasii dandeettii dhaabbileen qaban irratti hubannoo bal'aa akka jiraatu ni taasisa jedhan. Hojii abbaan taayitaa eegumsa naannoo hojjetu beeksisuu fi hubannoo uumuun itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa ni bahata jedhaniiru. ትልቁ የሚጠቅመው ምንድነው የተቋማቱን ካፓሲቲ በደንብ ማወቅ ያስችላልና ዛሬ ያው የምታውቁት የራሳችሁ ብሔራዊ ጣቢያ የእናንተው ቤት የሆነው EBCን ያያችሁትና daawwannaan akkasii yeroo taasifamu dandeettii dhaabbilee hubachuudhaaf baay'ee nama gargaara. Har'a kan daawwattan mana keessan miidiyaa biyyaalessaa EBCdha. Guyyaa har'aa miidiyaa kana daawwachuun keessan faayidaa mataa isaa guddaa qaba. Yeroo biraa isin yoo nu affeertan gara keessan dhufnee ni daawwanna. Nuti gama keenyan dhaabbata keessan gargaaruudhaaf baay'ee qophaadha. Waan dhuftanii EBC daawwattaniif gammanneera. Ani kanan isiniif mirkaneessuu barbaadu hojii gama eegumsa naannoon hojjetamu isin waliin hojjechuudhaaf dirqama ni qabna ni hojjennas. Kuni kallattii mootummaadhaan taa'edha. Isinis isa qabattanii hojjechaa jirtu waan ta'eef labsii fi imaammannis bahaa jira. Seerris bahaafii jira. kallattii xiyyeeffannoo editoriaalii keenya ni taasifanna. ይሄንን መደገፍ ግዴታችን ነው የኛ እንደ ኢቢሲ። ስለዚህ አንዱ የኤዲቶሪያል አቅጣጫ አድርገን ይዘነው እንሰራበታለን ማለት ነው። hojii Itoophiyaa qulqulluu uumuu keessatti gaheen miidiyaa olaanaa ta'uu kan himame yoo ta'u, EBC miidiyaa biyyoolessaa waan ta'eef waan guddaan akka irraa eegamus ibsameera. Damee daandiitiin raawwii fooyya'aa galmeessuuf tattaaffii qindoominaa taasisuun akka barbaachisu ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraalee caaltuu isaanii himan. Marii rakkoo raawwii damee daandii fi kallattiiwwan fuulduraa irratti xiyyeeffatee taa'ameera. Itoophiyaa keessatti waliin gahinsi daandii bara 1989 kiiloomeetira 23 irra ture amma kiiloomeetira 171 ga'uus ibsameera. Gatiin meeshaalee ijaarsaa qaala'uun daangaa kabachiisuun hanqinni haaromsa daandii hanqinni maashinarii fi ogeessaa akkasumas rakkoon hooggansa piroojektota dhaabbilee ijaarsa biyya keessaa dhimmoota damee daandii hudhanii qaban akka ta'es eerameera. Rakkoolee damee daandii mudatan saffisaan furuuf dhimmi xiyyeeffannoo addaa barbaadota ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraalee caaltuu isaanii hubachiisaniiru. Hojii daangaa kabachiisuu haala karoorfameen raawwachuu haaromsi daandii yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuun ijaarsi dandeettii humna namaa fi gahee dameen dhuunfaa ijaarsa daandii irratti qabu guddisuu akka barbaachisus hubachiisaniiru. Ministeerichi raawwii damee daandii fooyyessuuf deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'us mirkaneessaniiru. Daayrektara olaanaa bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaa Mahammad Abdurrahman rakkoolee damee daandii mudatan furuuf hojjetamaa jiraachuu hubachiisaniiru. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu TV Afaan Oromoo irraa kallattumaan isin bira gahaa jirudha. Mootummaan Xaaliyaanii cancala soona bunaa Itoophiyaa deeggaruuf liqii yeroo dheeraa yuuroo miliyoona 10 eeyyame.
Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Baankii Daldala Itoophiyaa fi mootummaa Xaaliyaan waliin ta'uun oomishtoota bunaa dhiyeessitootaa fi qaamolee cancala soona damichaa irratti hirmaatan deeggaruuf liqii garaagaraa ifoomsiraa Siisaay Soorichaa dabalata qaba. Argamni isaa kutaa kibba lixaa Itoophiyaa ta'uun kan himamu oomishni bunaa ammatti biyyoota addunyaa hedduu keessatti babal'achuudhaan oomishamaa jira. Lakkoofsi fayyadamtootatis yeroodhaa gara yerootti daran dabalaa jira. Itoophiyaan argama bunaa jedhamtee beekamtu illee cancalli bunaa biyyattii hanga barbaadamuu hin guddanne. Sababoonni garaagaraa eeramanis rakkoon faayinaansii adda durummaadhaan ka'am. Cancala bunaa Itoophiyaa cimsuudhaaf mootummaan Itaalii sagantaa qabateen liqiin tumsa damee kanaa utubuu yuuroo miiliyoona 10 ifoomeera. Tumsi faayinaansii kunis mootummaa Itaalii irraa karaa eejensii misooma Itaaliitiin kan dhiyaatu yommuu ta'u karaa baankii daldala Itoophiyaatiin qooda fudhattoota oomisha bunaa bira gahaa jedhameera. Sagantaa jalqabsiisa piroojeektii kanaa irratti kan argaman ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee tumsi cancala bunaatiif taasifame kun hojiilee mootummaan damicha guddisuudhaaf hojjetuun cinaatti qooda fudhattoota si'eessuudhaan guddina damichaa fi galii argamuu malu kan jajjabeessuudha jedhan. This initiative supports our coffee sector stakeholders. Initiatiiviin kun damee buna keenyaa tumsuudhaaf shoora guddaa qaba. Sochii mootummaan damicha guddisuuf hojjechaa jirus ni jabeessa. Tumsi faayinaansii kun qooda fudhattoota damichaa bira ga'uudhaan keessattuu waldaalee xixiqqaa damee kanaa fi intarpiraayizotaaf liqii dhiyeessuun biizinasii isaanii deeggaruuf shoora olaanaa qaba. Loans or credits to support their businesses. Ministeer Deetan Ministeera Maallaqaa Samaraattaa Sawaasa Hoogama isaaniitiin tumsi kuni tumsa piroojeektii tokko qofa osoo hin taane tumsa diinagdee biyyattii keessatti hiikaa qabu ta'uudha ibsan. Sababni isa kanaa immoo bunni Itoophiyaadhaaf oomisha calaqqeenyummaa ta'uu himuudhaan. We believe this initiative is not just about Nuti kan amannu tumsi kun tumsa damee tokko qofa ta'uu miti. Tumsa waliigalaa diinagdee biyyattii keessatti shoora bahachuuti. Bunni Itoophiyaa fi oomisha gabaaf dhiyaatu qofa osoo hin taane oomisha calaqqee biyyattii ta'edha waan ta'eef. a vital source of employment for millions of Ethiopians. Tumsi faayinaansii kunis akka ka'umsatti cancala bunaa cimsuudhaa fi sona dabaluuf kan fayyadu ta'uu kan himan immoo Daayireektara Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa. የቡናችን ቡናውን መቀባበል Rakkoo cancala buna keessa jiruuf deeggarsi liqii yuuroo miiliyoona 10 yeroo jalqabaatiif akka yaalitti mootummaa Itaaliirraa argameera. ይሄ ከጣሊያን መንግስት ተገኝቷል ማለት ነው። Sagantaa kana irrattis pireezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa Abbee Saanoo fi hooggansi eejensii misooma Itaalii fi dhaabbilee idila addunyaa dabalatee qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Naannoo Oromiyaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 10.5 dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa dhiyeessii fi raabsa xaa'oo bara 2017 fi 18 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Hoogganaan ejensichaa obbo Jamaal Kadir ibsa kennaniin bara kana sadarkaa naannoo Oromiyaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 10.5 ol kan galu ta'uu ibsaniiru. Hanga ammaattis xaa'oon kuntaala miiliyoona 4 ol kan galee yoo ta'u kana keessaa kuntaalli 300 ol qonnaan bulaaf raabsamuu eeraniiru. Bara kana callaa guddistuun biyya keessa hin galedhamee akka mootummaatti karoorfame akka naannoo keenyaatti kuntaala miliyoona 10,500 kana jechuun kan bara dheengaddaa wajjin wal cinaa qabnee yoo ilaallu gara kuntaala miliyoona namaaf 300,000 ta'u garaagarummaa qaba. Olaanaadha jecha bara dheengaddaa miliyoona 8.2 baran ammoo miliyoona 10.5 dabalataan ammoo kan bulellee jira. Akka bulee yoo jennu oomisha bara dheengaddaa itti hojjetame sana booda kan mana kuusaa keessa bule naannoo 900,000 fi 53,000 fi 360 ta'a. Waliigala bara kana xaa'oo ummataaf dhiyaatuu qaba jennee karoorfanne gara miliyoona 11 453,360 ta'a jecha. Kun maal argisiisaa? Fedhiin callaa guddistuutti uummanni keenya fayyadamuu dabaluun akkasumas komii callaa guddistuu wajjin wal qabatee yeroo adda addaa ka'u akka hir'atu mootummaanis kana yaada keessa galchee hamma danda'ametti callaa guddistuun kun bal'inaan qonnaan bulaadhaaf akka dhiyaatu taasisuudhaaf kutannoo qabamurraa ka'ameetiin kan taasifame. Inni kun
bonas dabalatee arfaasas dabalatee hanga gannaati guutumatti. Waqtiiwwan qonnaa sadan qabamaniitiin beekaman hundaafuyyuu sadaniifuyyuu hin ta'a jedhamee kan yaadame waan ta'eef hanga ammaatti kan gale biyya keessa kan gale gara miliyoona 4,140,692 ta'a. Kana jechuun miliyoona 10.5 keessaa jecha. Yeroo kamiyyuu yeroo akkanaatti kuntaalli haganaa biyya keessa galee hin beeku. Bara dheengaddaas jijjiiramatu ture, barana garuu jijjiirama bal'atu ture. Kan argachuun qonnaan bulaan qonna arfaasaa irratti facaasaa irratti dhiibbaan oduu uumuu hin dandeenye, hanqinni oduu uumamuu hin dandeenye dafee akka isa bira gahuuf yaadameeti kan biyya keessa akka galu kan godhame. Hanga ammaa garuu gara kuntaala 310,913 qofatu raabsamee amma dhiyeessii isaatiif raabsiin isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Bara kanaa sadarkaa idil addunyaatti gatiin xaa'oo fi geejjibni garmalee dabaluu isaatiin gatiin xaa'oo kuntaalli daappiin tokko qarshii 8,045 fi gatiin yuuriyaa kuntaalli tokko 6,737 kan gale yoo ta'u gatiin kun mootummaan deeggarsa kan taasise ta'uu ibsaniiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qofa mootummaan xaa'oo kuntaala miiliyoona 10.5 dhiyaatu irratti qarshii biiliyoona 32.5 ol deeggarsa taasisuus hubachiisaniiru. Akka biyya keenyaatti warshaan xaa'oo hin jiru. Kanaa wajjin wal qabatee bara kana gatiin kan bara dheengaddaarraa garaagarummaadha. Garaagarummaa hedduun qaba. Kana yoo jennu sababoonni isaa tokko akka biyya keenyaatti maayikiroo ikoonoomii bara kana fooyya'insa taasifame wajjin sharafni doolaaraa ol ka'uu wajjin wal qabatee akka ka'umsa tokkootittidha kan ta'u. Inni lammaffaan haalli addunyaan irra jiru bakki xaa'oon kun dhufu wajjin nageenya isaa wajjinis maal wajjinis wal qabatee dhaabbii dhabuu tasgabbii addunyaa wajjinis wal qabatee bakki irraa dhufuun wajjinis dhiibbaa guddaa kan qabu waan ta'eef rakkoon addunyaa tuttuqaa jiru kun biyya keenyas dhufee kan tuttuqu ta'uu wajjin wal qabatee dabaliinsa isaa irrattis gahee mataa isaa kan qabu ta'uu isaatiidha kan ka'amu. Mootummaan ammas uummata irratti ol ka'aa jedhee kuntaala tokkoon naannoo qarshii 3,779.93 diggoomaa godheera jechuudha. Kana jechuun kuntaala tokko irraa daappii irrattidha kana kan taasise. Yuuriyaa irratti ammoo qarshii 2,216.11 gatiin isaanii garaagarummaa qaban waan ta'eef gatii waliigalaa silaa kun odoo dabalamee kabooda gatii isinii ibsu kanaa ol ta'uu otoo qabu. Baranas akkuma baroota kanaan dura taasisaa turetti tokko kuntaalaa irratti diggoomaa taasisee waliigala akka naannoo keenyaatti biliyoona 32 fi miliyoona 200 fi miliyoona 81 fi 221 diggoomaa godhamee jira. Raabsaa isaatiin wal qabatee karaa dijitaalaatiin kan raawwatamu ta'uu ibsanii iddoowwan rakkoon neetwoorkii jirutti baankiin kaffaluun nagahee itti kanfalan kan keessummeeffaman ta'uu obbo Jamaal ibsaniiru. Gatii waliigalaa asitti bitamu giddugala Adaamaa irratti haga Adaamaatti gatiin dhufuun waliigala gara qarshii 8,045 dhufa. 8,045 gatii biyya alaa irraa geejjibamee dhalli baankiillee itti dabalamee bitamee biyya keessa galeet asirraa yeroo ka'umsa ka'amuuf gatii kana jira jecha. Waliigala kan godina ga'u qarshii 8,140 saantima 15 ta'a jecha. Hanga godina ga'utti gatiin daappii tokko kana ta'a jecha. Godina irraa ammoo gara aanaa yookiin gara aanaa amma isiniin jedhe aanaa goree ga'uuf geejjibni aanaa goree qarshii 280 kan kuntaala tokko irratti dabala. Geejjibni caalbaasii baasifamee kennama. Kana keessaa koomishiniin waldaalee bu'uuraa kan qonnaan bulaadhaa raabsan koomishiniin isaan argatan qarshii 40. Koomishiniin kun galii isaaniiti miti. Hojjettoota herreegaa xaa'oo gurguranii mindaa isaanii kakafalan jecha. Galii biraa waan hin qabneef koomishinii isaanii asii herreegatanii uummataaf yeroo raabsan xaa'oo kana dijitaalaan gurguru. Dijitaalaan yeroo gurguran hojjetatu mindeeffamaa buufata irra nama tokko tura. Isaan yaada keessa galameet
qarshii 40dha kan isaanii kafalamu. Waliigala kana godhamee aanaa sana yeroo ga'u qarshii gara 8,460 tuqaa 1.5 ta'a jecha. Godina Shawaa Kibba Lixaanaa Bachootti lafti hektaarri 4,170 ol jallisii qamadii misoomee kunuunfamaa jiraachuun himame. Aanichatti ooyiruun qonnaan bultoota jallisii misoomee daawwatameera dabalata qabna. Qonnaan bultoonni aanaa Bachoo jallisiin qamadii misoomsaa jiran ooyiruun isaanii daawwatame oomisha jallisii kanaan dura misoomsan irraa bu'aa gaarii argachuu ibsuun bara kana oomishi jallisii xaa'oo keemikaalaan facaasan caala xaa'oo uumamaa yookaan warmi kompoostiin facaasan gaarii ta'uu ibsuun kanarraas callaa gaarii kan abdatan ta'uu himaniiru. Garaagarummaan inni qabu hedduudha. Amma gaafa xaa'oon oomishnu inni suni lammaffaa xaa'oo suni gatii baasiif na saaxile. Lammaffaa irratti immoo marguu dhumti isaatirree hallumti isaatirree tokko miti of jaalachuun kun amma yoo ilaaltanii kun hanga ammaatti gurraacha sun amma garuu bifa jijjiiree jira. Bifa jijjiiree jira tokko miti jechuun fayyummaa namaatiif illee gaariidha jedheen kana yaadu amma kan xaa'oo kun amma baay'ee garaagarummaa hedduu qaba. Amma lammaffaa tokko baasirraa nama saaxila. Lammaffaa xaa'oo sun asiididha. Asiidii sun illee fayyummaa namaatiif lafumarree miidha waan ta'eef wanti xaa'oo uumamaa kun baay'ee faayidaa isaa wanta amma hin jedhamnes kun eenyumti. Biyyoonni dirree misoomaa aanichaa qonnaan bulaan oomisha jallisii dileeffachuun bu'aa gaarii akka argatuuf gama maraan deeggarsa taasisaa fi jiraachuu himan. Deeggarsaaf hordoffii nuti taasisnu jalqaba irraa kaanee qonnaan bulaa walitti fidnee mariisisnee akkaataa hojii kana ittiin hojjechuu danda'u leenjii hubannoo adda addaa kennuudhaan hojiitti akka galu taasisnee jirra jechuudha. Kana keessatti immoo erga hojiitti galee boodas immoo maal deeggaramuu qaba, akkamitti hojjechuu qaba, maal hojjechuu qaba kan jiru yeroodhaan qonnaan bulaa keenyaan wal agarree karaa waajjiraatiinis wal dubbisaati maaltu jira kan jiru sana hanqina jiru waajjirri illee ilaalee kallattii nuu kennaatiin hordofaati akkaataa sanaan qonnaan bulaa keenya kan deeggaraa jirrudha jechuudha gammata. Sagantaa daawwannichaa irratti bulchaa ittaanan hoogganaan waajjira qonnaa horsiisee bulaa fi lafaa aanaa Bachoo obbo Kaasee Mogos aanichatti lafti hektaarri 4,170 ol qamadii jallisiin kan misoome ta'uu eeruun kana keessaa hektaarri 2,074 kilaasteraan ta'uu hubachiisaniiru. Bara kana hojii misooma jallisii qamadii bonee birraarraa kaanee karoorfannee jirra. Hektaara 7,291 hin qonna jennee akka kanatti karoorfanne sana keessaa hektaara 4,176 kan ta'u qonnee facaasnee jirra jechuudha. Kanaaf waliigala isaa oomishtummaan achirraa eegnus guddaadha. Sochiin jirus qonnaan bulaa keenya biras ogeeyyii keenya biras kan kanaan duraarra sadarkaa gaariirra kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qonnaan bultoonni qamadii jallisiin kilaasteraan misoomsaa jiran karaa bittinnaa misoomsuurra kilaasteraan misoomsuun kunuunsuu fi ilbiisota adda addaarraa eeguuf mijataa ta'uu himaniiru. Bittinneessanii facaasuun aadaa kaleessaa turedha. Inni kun immoo teekinooloojii babal'ateerraan kan ka'e kilaasteraan jechuun faayidaan inni qabu baay'ee gaariidha. Keessawuu hojii bonee kanarratti waan namatti toludha, waan nama gammachiisudha. Barreen gaddaallee oomisheera. Barreen gaddaa anaaf hojichi waan haaraadha. Bara namoo jijjiirama gaariitu jira jechuun barbaade. Ani illee muuxannoo fudhee ogeessuma qonnaatiin gorsa ogeessa qonnaatiin leenjii cimaan argadhee sanarraan itti fufeen hojjedhe. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Waltajjii sochii talaallii godinaalee jaha hirmaachisee magaalaa Naqamteetti kenname. Akka godina Wallagga Baatti sababa adda addaatiin daa'imni talaallii hin argatinii fi addaan kutan 67 ol ta'uun waajjirri fayyaa godinichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Baa Asaantii Asantuu akka taanutti qindeesse. Akka naannoo Oromiyaatti sababa adda addaan daa'imman talaalliin argatanii fi addaan kutan bira qaqqabuuf waltajjiin sosochii talaallii godinaalee jaha hirmaachisee magaalaa Naqamteetti gaggeeffame. Biiroo Fayyaa Oromiyaa fi Waajjira Fayyaa godina Wallagga Bahaa waliin ta'uun akka lixa Oromiyaatti sababa adda addaan daa'imman waggaa 5 gadii talaalliin argatin yookiin zeeroo doozii fi addaan kutan bira qaqqabuuf sosochiin talaallii ogeeyyii fayyaa akkasumas qooda fudhattoota godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Ilubaaboor, Beddellee fi Horroo Guduruu Wallaggaa hirmaachisee magaalaa Naqamteetti gaggeeffameera. Waltajjicha irratti Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaan garee talaallii obbo Geetnet Argaw akka Oromiyaatti hubannoo hawaasni talaallii daa'immanii irratti qabu dabaluuf waltajjichi kan kaayyeeffate ta'uu himaniiru. Egaa barbaachisummaan waltajjii kanaas tokkoffaan hubannaa uumuu akkasuma daa'imman sababoota adda addaadhaan talaallii hin fudhatiin hafan sana akkaataa kamiin mala akkamiidhaan bira geenye talaallii akkaataa isaanii ittiin argatan sana mijeessuudhaaf jechuudha. Keessatti yuugaa hubannaa geggeessitoonni gama kanaan qaban sagantaa kana keessatti daa'imman
talaalliin fudhatiin sababoota baay'eedha keessattuu gara lixaa kan rakkoo nageenyaaf akkasumas rakkoo dhiyeessii kenniinsa tajaajila addaan cituudhaan daa'imman baay'eedha kan talaalliin fudhatiin jiran waan ta'eef isaan kana akkaataa kamiin gaggeessitoonni ga'ee isaanii maalidha kana keessatti hojii kana tumsuu keessatti akkasuma hordofuu sagantaan kun immoo sadarkaa kellaa fayyaatti sadarkaa buufata fayyaa hospitaalaatti hojjetama waan ta'eef ogeessa hunduma kan hammachiise waan ta'eef keessattuu ga'een isaanii keessattuu sektoraaleen adda addaa akkasumas ga'een ogeessota fayyaa olaanaadha waan ta'eef isaan kana hubannaa uumne keessattiyyuu sagantaan inni kun daa'imman akka biyya keenyaatti sagantaa daa'imman waggaa tokko gadi akka cimsu talaalliin bakka hundumaatti akka inni kennamu akkasumas sababoota adda addaadhaan immoo talaalliituun fudhatiin addaan kutan sagantaa kaachaappii yookiin bira ga'iinsa kan jedhamuuni haga waggaa 5tti kan jiran kan harcaatii malee sirriitti akka fudhatanidha jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa Bultoosaa Bushaa talaalliin du'aatii daa'immanii hir'isuu keessatti gumaacha olaanaa waan qabuuf maatiin walitti fufiinsaan daa'imman isaanii sirnaan talaalchisuu akka qaban dhaamaniiru. Akka godina Wallagga Bahaatti gara 67 olitti jiru jedhameetu yaadama. 0 doozii kanaaf immoo kan biraan kan jalqabanii addaan kutanii jiran naannoo kana kan ta'u jedhamutu yaadamee jira jechuudha. Daa'imman kana bira qaqqabuudhaaf kan ta'uu qabu akkuma ammaa argitan kan qaama fudhattoota hooggantoota fi akkasumallee hojjettoota vokaal persoonoota achirratti hojjetan isaaniin hubannoon laatamee fi haga kana qabna lakkoofsa qabnu kana bira ga'uudhaaf immoo tooftaa yookiin mala maltee nuti ittiin deemuu qabnu ekstenshinii fayyaa sadarkaa gandaatti qabna hawaasa keessatti qabna jechuudha. Isaaniin fayyadamnee zooniirraa garee zoonii sanarraati jiran ganda isaanii keessatti gandi tokko garee yookiin zoonii 3 qabu akkaataa sanaan akka sana adda baafatan taasisaa deemuutiindha jechuudha. Qooda fudhattoonni damichaa daa'imman kanneen bira ga'uuf dhimmichi hojii qindoomina barbaadu waan ta'eef hubannoo arganneen qindoomni hojjechuuf qophiidha jedhan. Daa'imman kana bira ga'uun egaa kan qooda yookaan hojii qaama tokko duwwaadhaan milkaa'u miti. Hirmaannaa steekholdaroota adda addaati kan inni barbaadu. Kanaaf qaamonni addaas keessatti qooda qaban hojii kanarratti ga'ee isaanii ba'uu qabu jedha. Rakkoon kun qabatamaadhaan godina keenya keessa jira jechuudha. Kanaan dura yeroo duula garaagaraa osoo hojjechaa turre daa'imman talaalliin fudhatiin jiru adda ba'an jiru kan akkasumas talaallii addaan kutan jiru waan ta'eef namoonni asirraa galan kun karoora qopheeffatanii daa'ima kan adda baasanii gara talaalliitti hin fidu jennee yaadna akka qabatamaa godina keenyaatti. Daa'imman sababa talaallii dhabuutiin dhibeewwan weerara adda addaatiif saaxilaman maqsuu keessatti gaheen maatii olaanaa ta'uun kan himame yoo ta'u daa'imman waggaa 5 gadi talaallii sirnaan akka fudhatan gaheen dhimmamtootaa murteessaa ta'uu waltajjicha irratti eeramee jira. Amma immoo oduu maddeen alaarraa argannetti darbama. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaan dhimma wal waraansaa Koongoo irratti Dohaatti mari'atan.